sheekaafi taa abdi waa gootes qabeetiin asirratti isinii dhiyeessa. Asirratti dhiyaachuu didanii jennaan isaan akkana qopheesseetiin viidiyoo isinii mara. Ati waliin nagee taatanis intaloonni na biraan argamti hawaatti goosises na biraan argamti. Yaani isaan lachuu qabadheetiin isinii dhiyaadha. Intalaas khaasilaa waa godheefis ani hammeenyaan qabuun qabu. Arrastaanaan borustaanaan abdii intala akkas gootesanii fi gurbaas kalee isa guutuun jala jiran. Kalee guyyaa guutuu saniifiin oolee dheengaddallee arrallee bakka silaa itti isaan wal qunnaman san dhagayetiin dhufe. Nama intaloon san biraa ayatul batat gurba gootesanillee laaleetiin adda hubadhe jechuu hiyya. Namni sanillee nama fagoo jiruu miti. Namaan sirri beeku, nama wal qunnamtii qabnuuni, namaan anuu akkas beekaaf hin eegini, nama duniyaanuu beektu. Nama duniyaanuu beektu. Namni akkas dalage. Yaani intaloon qaalimaan abdiisan biraa dalage sun nama duniyaallee beektu beekadha. Nama abdummaan sanillee beeku. Nama isaanillee itti yaanne wayi beeka jedhanii, nama namni abbaan fedhee itti yaanne wayi beeka jedhanii itti yaanneetu intala saniif akka abdi akkas gootu dalage akkamirraa laaltan. Ashama harka fuula kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtanii deebi'eetiin jira. Maaliif deebitee nafan gabu? Maaliif hin deebi'e? Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya duniyaa hin deebi'e. Duniyaan ani waan kana qabdi maali? Okay, dhiifama yoo jaan dhiifaman beeytu eenyumtu taanaan namni nama dhiifama eegasiin jee dhiifama godhuun dirqamata. Haa ta'u garuu immoo ammanallee dhufeetiin agaati na dhoytu akka dhiifama siin jaa duniyaa. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bas namni hangatti nama cinquu jira. Dhiifama micciirin barbaadu hallayyaana akkana gaddeebise. Dhiifama micciirina akkana gaddeebiseetti. Ishee. Arras burus taanaan ati mataa kiyya gubba jirta sitti naaroo duniyaa. Maaliif sitti naare beektaa? Abdiis duraa miidhame. Ati nama miidhamaadha. Namni jaarsi miidhamaadha. Miidhamtuudhaatis. Abdiis duraa miidhame waan ta'eef atis miidhamtuudha. Kanaafuu sirra laaluun duniyaa. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya maaliin jechuu fedhe beektanii isiin dhiifaman barbaadu jettee seefu ati loo si garagalchanii akkana naan jeeti yaa waan namni gaatiin see jettee billaaleek. Boo guyyaa ani sumaatu na wajjin isiis waliin nu fayyisa jedhee yaadu jiraame seefu. Waseefu kiyya maal taate habiibi? Arrastaanaan borustaanaan namni naaf duniyaa hedduun nagee buusu see barseefu. Akkuma naaf abdii hedduun nagee buufte sanitti naaf duniyaa hedduuttis nagee buusi. Namni eegata akka manguddoo ta'e bakkumaan geeta habiibi. Na duraan dogoggorin ati dhiira illaanu. Maalitti? Mee sirri gajjii ilaali mee seefu bakka san. Ati hun dhiiraa mee'oo? Mucaan kaan isii wajjin akkasin lallabu san maanni hun beeku isaa. Ati immoo namaan akka dhiiraa tokkotti fiyyaamee rakkoo akkanaa tanaan nutti jira. Nu jidduu barii. Rakkoo namaa tokko nama jidduu yoo hun akka malee gaariidha. Duniyaan nageetti hin amanne. Nagee kana naa amansiisa jeetiin an karaa keetiin itti dhufe. Atis mee tasgabbaa'ee jechuun dhiifteeti yaada biraa hojjaasoo ta'uu seefu. Ilaan gaarraa waran isumatti dhufa jeetiin taa'u jira seefu qaati duniyaa akkasitti dhiifama isaan gaddeebisee viidiyoo martu. Duniyaa bar dhiifama namaan jechuun nama sodaachuudhaa miti. Dhiifama namaan jechuun nama tuffachuudhaa miti. Dhiifama namaan jechuun dhiifama siin jeefu sii gadi miti. Dhiifama siin jeefu sodaachuu miti. Nama sodaatuu miti. Kanuma dursani. Garuu immoo
nama tokko kanuma naguma walii aartiin jiraachaa ooluun hin bareedu duniyaa tana gubbatti namni kun nagee kanatti tola. Kanaaf nagee barbaadaa baran. Nageenyi kun bareedaadha nageenyi jiraachuu qaba nageenyi. Ta'abdii immoo ta'abdii ni fayya. Abdi fayyisuudhaaf ammoo duniyaa. Hin akka isin mi'aatinaas hin jee abdi fayyisuu. Nama silaa abdi akkas godhe sanuu mee akkamittiin si fidaa? Diqqi nam fichisiiftu. Mee akkamittiin si fidaa? Osoonii fi waliin nagee qabaanne dhuga. Nama kana abdii kanarra roorroo kanaa geessee jedheen si hojii tattaafadha. Amma ati kana na cunqursu jirta. Ati kana na dhiibda. Mee isaaniin nagaa abdiitii fi jidduutti nama booreessa kana baasuu danda'e hin danda'amu. Arras taanaan borus taanaan ibsirrees yoo ibsirrees ta'e qofa nageenya abdii san bu'a duniyaa. Dhugaa anarra nan beeka. Sirrittiin beeka nama abdii akkas godhee sirrittiin beeka. Intaloos an duraan irra sibira dhufeetiin dhiifama si gaafachuu ka'e duniyaa qalee galgala. Viidiyoo ati bartu san laaleetiin maal jechuu dhiifama kana akka gaddeebisee maal jechuu duniyaa. Ati isaanaa miti ati namaa miti hin yaaddu. Osoo sanuu osoo sitti himu jiru nama abdii kana godhanii hin beekaa jiru osoo sitti himu jiru. Bakka irraa akkas abdii ta'e hin beeku osoo siin jiru. Maali ati? Moo fayyuma isaatuun barbaaddu jechuu barate. Fayyaati jallee hin barbaadini fayyaa jaarsa keetii barbaadi duniyaa. Fayyaati yaa yoo feete hallayyaa dhaqiin. Garuu immoo gurbaan an maqaa hiyyaa miti. Micciir qabee akkas godheeti abdii eegas booda akka tokko tattahee na jibbee jettee viidiyoo maruun an maqaa hiyyaa miti. Arra osoo abdii ati na dhiibdeewu abdii dirqamatti yaadeetinan karaa silaa inni itti fayyu yaada malee achi booda yoo feete naa feete walitti baana. Abdi immoo bakka san dirqamaan cinaa dhaabbadhee qulqulleessuun kiyya. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Isummaan sunuu nama bira dheeyxee itti dalagatte. Namni isin bira dheeyxee itti dalagatte kun nama wawwii beekaa jira. Namni tokko itti yaadde. Anutti yaadde isinutti yaadda yoon akkana jee dhugaan seetanii. Inni kun nama immoo xiqqeenya keessatti ellaanu quraana arabii kana osoo qara'uu ilaa umrii dalagee illaa waynaa galteen. Anumaa yeroo takka takka maalii jeetiin gurbaan kun haa hogguu jiraatu kana jiraata maali kan jeetiin ajaa'ibu ture. Garuu hogguu intala sanii fi inni karaa kanaan abdii dhufaniin dogoggora gooteen jeenan ka arrallee arra ganama kanaan bira dhaqee gurbaa san shayni isaan akkana waan akkanaa dalaganii maal yoo isaan ammee sheekni fedhe arraayii hunaan jaabara. Sheekni fedhe mee arraayii hooyii duniyaa. Akkana naan jee mucaan. Yoo inni ajaabdanii siin jee namuma waatti godhe sanuu yoo laaltan ni ajaabdan. Isinuun saddeettan. Isin ajaa'ibsiisa. Dhugaan baana. Duniyaa mee tasgabbaa'ee ati oguu takka nagee hiyya kan hin didinii waan kana hunda laallee sirreessina. Yoo san didde immoo hanguma abdii hun fayyuu arrabsooti jirraa qusadhu hoggu fayye booda ammoo dus khaatiin firraas dhorqaachi booda. Dhageesse sodaateen qabuun. Ammoo micciir bireetti gurbaan akkana ta'eeti jaartii jibbee maataan dhukkubee maqaa hiyyaan kun. Intalas kabajamtootaa fi hordoftoota hiyyaa. Intala abditti waa gootees. Intala saniif intalti qaadhima abdiiti. Intala qaadhima abdii tana akka abdii sirreeffattu waa godheefis qabadheetiin isinii dhiyaadha asumarratti. Ammas boruun isinii fida jara kana. Jara kana boruun isinii fida. Boru ta'ee galgala ta'ee harka keessa ta'ee ati sa'aan bira deebi'etti isinumaaf mara amma xiqqoo yeroodhaaf mashkuularra jira. Yeroodhaaf mashkuularra jira malee isiniif dhiyeessa sila ammoo
isinif dhiyeessuu nan danda'a arrallee duniyaan tuni duniyaa ibsirreessi jarri waatti godhees na bira jira na keessaan harkatta sheeticha isiidhaaf akka inni akkas ta'u godhellee na biratti argaman isiisallee na keessaan argamti fiduudhaaf mee haddaa dhiirummaa qabdaa loliiti nafichisiisi warra abdi kana godhe kana nafichisiisuu hin dandeessu. Nafichisiisuu hin dandeessu yoonii fi harka kannite qofa kani abdii fi ani anaa bakka isaan jiran beeka jechuudha. Bakka isaan jiranis naaf beeka abbaa ta'es ana beeka. Ilaa dilee kanaan jala deemee baruu jiran bareetiin jira maakka ka'ee mana taa'ee xaxaxaxax jechaan oolwan an nama abdii waa godhees bare ta'a nama waa godhattee abdii dheexeetu ixeenis baradheetiin jira. Niin beeka bakka isaan galaniin beeka sheetichas bakka isin galuun beeka isis bakka isin galtuun beeka. Yaani wajjin taa'ee namaan biraa ka'ee beeku jechuudha. Jala dalageetiin baradhe. Miidiyaa gubbaan eegee lallabin. Yoo nama yaadu taate gara kiyya koottu nagee kiyya barbaannaan haala wasaalan yookaan yoo nagee kiyya barbaadu jette seefu yeroo masdee garuu kanaaf haadha wajjin gara kiyya qaceelchi abdi akka wallaanu nu goosisi ati feetu dantaateeti. Abdi ni wallaanna. Yoo haa intaloo fi gurbaa qabanii bira fiduun taates bira fiduu yookaan bakkuma sanitti itti dheenee wajjin irraa hiisisuu. Abbaan fedhamee har'aa eeguu jaabar buqqayyaan boo ilaaltu oomaa boo nama guddaa fi bara jaabina ta'a hordoftoota keenya wanni inni hin jirjirin duniyaan juufan namni intaloon san akka waatti gootu biraa godhatte san abdi akkas ta'u biraa waa godhatte san nama itti yaadu namni nama akkanumatti haabar namni ansilaan akka saasanii waa beeke nama kana fanniseetiin fixa akkam. Namu yaa'ina godhuu fanniseetiin fixaan akka saasanii silaa rabbi beekumsa naa kan himu. Hoyyooyi an obsakka an akkas ajaa'iba natti akkanuma jiraatu akkuma keenyatti yaala. Yoo laaltu beekumsa ajaa'ibaa. Ittillee fayyadamuun beeku jeetiin ifumaaf ajaa'ibu jira wal. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Duniyaa ammoo isinummaan narraa tasgabbeessaa komantiidhaan itti himaanarraa. Abdi dirqama fayyaa isaanii buufnaa nuti an akka duniyaadhaan laalu duniyaa arraas burustaanaan dhiifamaan akka ka'e laalu waan feeti na godhe an obboleessa keetii hagaati na dhoytu akka dhufeetiin dhiifama si gaafadhaan. Kanaafuu viidiyoon isaan qabadhee isinii dhiyaadhutti hanga walitti deebinutti baay'een isiniin jaalladha.